Kintaarotii at least hundi keenya qabaachuu baannuyyuu tokkoon keenya nama dhibee kana qabu ni beekna yoo xiqqaate jechuudha. Yookaan immoo ofii keenya illee qabaachuu dandeenya. Akka addunyaatti namoonni parsantaa 4 hanga parsantaa 5 ta'an kintaarotii qabu jedhamanii tilmaamamu. Haa ta'u malee kanneen qaban keessaatii hanga parsantaa 40 kan ta'an mallattoo hin qabani. Kanaaf ofirratti hin beekan jechuudha. Mee har'a maalummaa sababa mallattoo furmaata dhibee kintaarotii ilaallaa. Hanga dhumaatti na hordofaa. Haaraa taanaan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Laayik sheer gochuus hin dagatinaa. Kintaarotiin hiddi dhiigaa kan naannoo ba'umsa bobbaatti argamu yoo dhiita'u kan dhufudha. Naannoo ba'umsa bobbaa yookaan naannoo taa'umsaatti kan argamu fiixee ba'umsa bobbaa irratti hiddi dhiigaa naannoo sana jiran yeroo dhiita'an kan dhufudha. Naannoon suni foon adda addaa maasha adda addaa hedduu qabu. Bobbaan fedha keenya malee akka gadi hin baane kan ittisan akkasumas jala isaanii immoo hiddi dhiigaa hedduu jiru. Isaan kun dhiita'anii yoo dhufan kintaarotii jedhama jechuudha. Kintaarotiin sadarkaalee 4 qaba. Sadarkaa 1 hanga 4. Tokko kan jennu wanti dhiitee mul'atu darbee dhiiga qofa jira. Lammaffaan dhiitni ni mul'ata, dhiitee jira waan ta'e darbee qofa kan dhiita'u akkasumas ofumaa kan deebi'ee seenu jechuudha. Sadaffaan immoo ni dhiita'a garuu ofumaa deebi'een seenu qubaan ol seensisa abbaan sun namuma sanatti qubaan deebisee ol galcha. 4 immoo dhiitni jira qubaanis kan deebi'een seenedha jechuudha. Sadarkaalee 4 jechuun isaan kana. Dhiita kanaaf wantoonni hedduun sababa ta'uu danda'u yookaan dhufaatii dhibee kintaarotiif wantoota hedduutu sababa ta'uu danda'a. Isaan kana keessaa kanneen gurguddoon tokko yeroo bobbaaf taa'an baay'isanii ittanuu, baay'isanii gad dhiibuu jechuudha. Yeroo gad dhiiban kana hiddi dhiigaa naannoo sana jiran akka isaan baay'ee dhiitaan yookaan ingoorjir ta'an ta'a waan ta'eef baay'isanii bobbaa gad dhiibuun dhibee kintaarotiif nama saaxila jechuudha. Garbiraan bobbaaf yeroo deeman yeroo dheeraaf taa'aa turu. Kunillee akkasuma yeroo dheeraaf bobbaarra taa'aa turuun kintaarotiif nama saaxiluu danda'a. Kana malees furdina garmalee guddaa ta'e qabaachuun obees ta'uu jechuudha. Keessumaa kanneen boodii maas indeksiin isaanii kiiloogiraama boodii maas indeksiin isaanii kanneen 30 ol ta'an kanaaf immoo saaxilamoodha. Garbiraan biyya keenya keessatti illee baay'achuu baatuyyuu biyya biraatti kanneen walqunnamtii saalaa karaa qaama taa'umsaa yookaan karaa bobbaa baasan raawwatan isaan kana biratti hedduu ni baay'ata. Kana malees gogiinsa garaa yeroo dheeraa qabaachuu, bobbaan goguu yookaan konstipeeshin yeroo dheeraa qabaachuu akkasumas dhibee garaa kaasaa yeroo dheeraa qabaachuu lamaanuu dhibee kanaaf nama saaxilu. Dhibee kintaaroot jedhamu kanaaf jechuudha. Garaa kaasaa yeroo dheeraa akkasumas gogiinsa garaa yeroo dheeraa qabaachuun. Akkasumas dhukkubni turuu yookaan dhukkubni biraa kan dhiita garaatiif nama saaxilu jiraachuu. Kana malees immoo nyaata faayiberiin badhaadhan nyaachuu dhiisuu. Nyaata faayiberiin badhaadhan nyaachuu dhiisuun gogiinsa garaa namatti fida. Gogiinsa garaa qofa osoo hin ta'in gogiinsa garaa wajjin wal qabatee immoo kintaarotiin dhufuu danda'a jechuudha. Kana malees akka umuriin dabalaa deemuun dhufaatiin dhibee kintaarotii dabalaa deema. Waggaa 20 ol yeroo umuriin dabalaa deemu carraan dhibee kintaarotii godhachuun dabalaa deema jechuudha. Akkasumas immoo carraan kintaarotii godhachuu yeroo ulfaa ni dabala, ni heddummata. Mee mallattoolee kintaarotii fi akkasumas kintaarotii godhachuun dhibee maalii fiduu danda'a kan jedhu maalti kana wajjin wal qabatee dhufuu danda'a kan jedhu haa ilaallu. Yeroo bobbaaf taa'an nama dhukkubuu yookaan miirri akkasii namatti dhaga'amu. Akkuma dura jedhe akka hin daganneef namoonni parsantaa 40 ta'an osuma dhibee kana qabanii mallattoo hin qabani. Hiddi dhiigaa kun dhiitee ta'a malee mallattoo tokko hin agarsiisu jechuudha. Namoonni parsantaa 40 ta'an. Warri kun asamtamaatik jedhamu. Warra mallattoo hin qabne jedhamu. Warri mallattoo qaban akkuma nama jedhee naannoo bobbaan ba'u kanatti miirri xinnoo dhukkubbii itti dhaga'amuu danda'a. Kana malees immoo dhukkubbii malee dhiigni sagara irratti yookaan waraqaa boolii irratti mul'achuu. Painless bleeding. Namni sun akka dhiigee osoo hin beekin akka carraa waraqaa ittiin naannoo bobbaasaa qulqulleeffate yookaan mana fincaanii irratti dhiigaa arga jechuudha. Kan dhukkubbii hin qabne. Kana malees immoo yeroo tokko sagaraan yookaan bobbaan to'annaa malee ofumaa gadi ba'uu ofumaa miliquu kontirool ta'uu dadhabuu jechuudha bobbaan. Kana malees naannoo taa'umsaa nama hooksisuu wanta irran taa'aa jira afaa jiru namoonni akkasii keessa isaaniitti naannoo
bobbaan ba'utti fuul waan ta'uuf waan guutuuf akka isaan waan ta'e irra taa'aa jiran fa'aatti fiil godhu. Akkasumas naannoo sana nama hoksisuun jira jechuudha. Kana malees darbee darbee sirriitti dhiiguu waan danda'aniif takka profuse painless bleeding jedhama. Humnaa ol baay'ee dhiiguu danda'a. Hiddi dhiigaa guddaan akka tasaa alsareet taanaan, madaa'eera taanaan, citeera taanaan baay'ee dhiiguu danda'u. Akkasumas xiqqoollee yeroo yeroon dhiiguun carraa dhibee hanqina dhiigaa yookaan aniimiyaa godhachuuf nama saaxila jechuudha. Aniimiyaa godhachuu danda'u namoonni kintaarotii qaban. Kana malees dhiitni kunis yookaan hiddi dhiigaa naannoo kana jiran kun micciiramuun yookaan guduunfamuun akkasumas immoo dhiigni naannoo kanatti kan taree ture wal qabatee naannoo sana cufuun dhukkubbiin hamaan tasa akka namatti dhaga'amu gochuu danda'a. Strangulated hemorrhoid jedhaman kun. Kun egaa dhiigni naannoo sanatti jiru yoo kan taree cufee taa'edha jechuudha. Akkasumas immoo yoo hiddi dhiigaa naannoo sana jiru yoo micciiramee ture dhukkubbii cimaa fiduu danda'a tasa. Mallattooleen kun egaa nama hundaarra walqixa jiraachuu dhiisuu danda'u jechuudha. Mee amma gara furmaataatti haa deebinu. Namni dhibee kintaarotii yookaan hemorrhoid qabu tokko furmaata maal gochuu qaba yoo jenne kan jalqabaa bishaan ho'aasaan bishaan xiqqoo ho'isanii baay'ee sun bishaan xiqqoo ho'isanii soogidda maankiyaa yookaan fallaana lama itti naqanii burcuqqoo tokko burcuqqoo lamatti daqiiqaa 20f keessa taa'umsaan naannoon bobbaan ba'uun sun naannoon dhiitee sun akka bishaan kana wajjin wal argu godhanii keessa taa'u jechuudha. Kun siitis baas jedhama. Bishaan xiqqoo ho'ee soogidda xiqqoo itti dabalanii daqiiqaa 20-30f keessa taa'u. Lammaffaan cuunfaa loomii naannoo sanatti dibuun illee guyyaatti 4-5 cuunfaa loomii naannoo sanatti dibuun dhiitoon naannoo sana jiru akka hir'isu ni taasisa jedhama. Kana malees keessumaa gogiinsi garaa jiraannaan constipation jiraannaan dhaabachuu qaba wanti sun. Gogiinsi garaa jiraannaan gadhiibuun jiraannaan wanti kun itti cima jechuudha. Kana hir'isuu keessatti immoo gahee kan qabu nyaata faayiberiin badhaadhaan nyaachuudha. Nyaatni faayiberiin badhaadhaan hedduudha. Kanneen akka kaarotii, avokaadoo, dinnicha, atara, muuzii. Warri kun faayiberiin badhaadhuudha waan ta'eef faayiberiin immoo gogiinsa garaa amala ittisuu waan qabuuf warra akkasii nyaachuun dhibee kanarraa furmaata fida. Garbiraan sochii qaamaa yoo xiqqaate torbanitti 4-5 raawwachuu yookaan sochii qaamaa taasisuu. Yeroo taasisu immoo daqiiqaa 30-40f yoo ta'e baay'ee gaariidha jechuudha. Kuni tokko wanta kanaaf ni fayyada. Lammaffaa immoo ulfaatinni qaama ol kaan yoo jiraate hir'isuufis ni gargaara. Garbiraan dhiita xiqqeessuuf yoo baay'ee dhiitee jira ta'e naannoon sun guyyaatti al 4-5 cabbii ta'e naannoo sanatti dibu. Cabbii jechuun bishaan dilalleessituu keessa ture. Bishaan wal qabate jechuudha. Cabbii dilallaa'aasa naannoo sanatti qabanii turuun akka dhiitni sun bakka sanatti innoo akka hin gaddeebi'u ta'a. Cold compress jedhamanni kun. Applying an ice pack to the anal area for 10-15 minutes 5 times a day. Guyyaatti 5 daqiiqaa 10-15 kan turu bakka sanatti qabu. Kana malees bobbaan yeroo nama qabu bobba'u. Nam tokko bobbaan yeroo isa qabu turfatee booda keessa bobba'a. Kun immoo akka inni humnaan ba'u taasisa waan ta'eef dhiigsuu danda'a waan ta'eef itti cimsuu danda'a waan ta'eef. Kanaaf bobbaan yeroo nama qabu baasuun barbaachisaadha jechuudha. Kana malees mana yaalaa deemanii furmaata sadhumaa yookaan dawaa naannoo sanatti dibamu fudhachuudha yookaan immoo akkaataa sadarkaa isaadhaan akkuma sila jedheen muranii baasuu barbaachisuu danda'a jechuudha. Kun furmaata sadhumaadha. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Like, share, comment gochuun dagatina gaaffiis qabaannaan koomentii jala naa kaa'aa. Turtii gaarii.